Naashinaal ID yeroo galmooytan dingata maqaa yoo dogongora qubee qabaate bakki jireenyaa yoo dogongora qabaate walumaa galatti ragaan isin kennitan yoo dogongora qabaate viidiyoon kun kan keessanii. Viidiyoo kana keessatti akkaataa manuma keessan teessanii ragaa keessan kan naashinaal ID sirreessitaniin isin agarsiisa garuma viidiyootti. Kanaaf namoonni silkii fayyadamtan jalqaba silkii keessan irraa gara Google deemuu qabdanii warri koompitara fayyadamtanii akkasuma gara biroozara fayyadamtanii deemuu qabdan jechuudhaan biroozarii nan fayyadamu Microsoft Edge waan ta'eef gara Edge deemuudhaan haala kanaaniin biroozara kana bana biroozara fayyaala kanaaniin banadha jechuudha yeroon banadhu haala kanaan taabii haaraa banuudhaan bakka Google yookaan bakka sarchii kanarratti ID jettanii barreessitan id.gov.et jettanii barreessitan akkan jettanii yeroo isin barreessitan akka isin mul'achaa jiru kanatti liinkii kanaatu isinii dhufa jechuudha. Liinkii jalqabarra isinii dhuftu kanaatu jira naashinaal ID jetti liinkiin isii maali id.gov.et qajaa'u kanarra gattuqachuu qabdanii jechuudha. Naashinaal ID'n liinkiin isaa kana waan ta'eef jecha isa gattuqachuu qabdanii haala kanaan irra gattuqadhaanii jechuudha. Yeroo irra gattuqadhu akka isin mul'atu kanatti gara fuula kanaatti na fidee jira jechuudha. Akka mul'achaa jiru kanatti fuula kanarraa afaan barbaadan godhachuu dandeessanii afaanota asirra gattuqachuudhaan jechuudha. Afaan Ingiliffaa jira, Afaarinyaa jira, Amaaranya jira, Afaan Oromootu jira, Tigireenyaa jira, Sidaama jira, Somaalee jira. Afaan kanneen keessaa afaan barbaadan irra godhachuu ni dandeessanii. Kanaaf gaa akka isinitti mul'achaa jiru kanatti fuula kanarraa gara gadii kanarra gad deemtanii asitti register for faayidaa kajaa'utu jira. Register godhuu barbaadan asirra gattuqattanii update your faayidaa kajaa'utu jira. Update godhuu barbaadan asirra gattuqattanii order card print kajaa'utu jira. Kaardiin keessan akka bakka isin jirtan isinii dhufuu yoo barbaadan asirra gattuqattanii akkasuma get support kajaa'u kanaatu jira. Yeroo tokko tokko meeseejiin isinii dhufuu dhabuu danda'a. Meeseejiin lakkoofsa faaniitii fi lakkoofsa fiinii san qabu jechuudha. Yoo isinii dhufuu baate meeseejiin lakkoofsa faanii fi fiinii qabu san kan isinii ergamu san yoo isinii ergamuu baate karaa kanaan ergisiifachuu ni dandeessan jechuudha. Fuula kanarraa geessa sappoortii kajaa'u kanarra gattuqattanii yeroo kana gaa haala kanaan gara fuula kanaatti isin fida jechuudha. Gara fuula kanaatti isin fida. Akka isin mul'atu kanatti yoo meeseejii ergisiifachuu barbaadan meeseejii lakkoofsa faanii fi fiinii qabdu san yoo isinii dhufuu baatte karaa kanaan ergisiifachuu ni dandeessan jechuudha. Asitti fuul neem bakka jiru kana maqaa keessanitti barreessitanii asitti foon nambara bakka jiru kana lakkoofsa silkii keessanii yookaan immoo lakkoofsa silkii keessanii kan naashinaal ID ittiin baafatan itti barreessuudhaan send message yeroo jettaniin ergasii meeseejii isiniif erga jechuudha. Meeseejii isiniif erga haala kanaan ergisiifachuu ni dandeessanii yookaan immoo star 9779 yoo gootan karaa ergaa gabaabaatiin ammas isin ergamuu ni danda'ama jechuudha. Meeseejii har'aan tana ID keenya yookaan immoo naashinaal ID keenya maqaa yoo dogoggora qabaate yookaan immoo information keenya dogoggora qabaate isa sirreessuu deemna waan ta'eef isa sirreessuudhaaf maal goona yeroo takka if duuba as deebina jechuudha. Fuula kanarraa maal goona fuula kanarraa yeroo takka if duuba deebuu qabna haala kana if duuba deebineeti gara fuula kanaatti yeroo isin fidu fuula jalqabaa kana jechuudha. Fuula jalqabaa kanarraa information keessan yookaan immoo ragaa keessan sirreessuudhaaf maal gootanii update your faayidaa kajaa'u kanarra gattuqachuu qabdan jechuudha. Yoo meeseejii ergisiifachuu barbaadan get support kajaa'u kanarra gattuqachuu qabdanii yoo ammoo information keessan sirreeffachuu barbaadan update your faayidaa kajaa'u kana information keessan dogoggora qabaatee sirreeffachuu barbaadan update your faayidaa kajaa'u kanarra gattuqachuu qabdanii jechuudha. Kanaaf amma update your faayidaa kajaa'u kanarraan gattuqadhaa maaliif maqaatu xiqqoo dogoggora qaba waan ta'eef isa sirreeffachuudhaaf hin deema. Isarraan gattuqadha jechuudha. Yeroo irra gattuqadhu gara fuula kanatti na fida. Akka isin mul'atu kanatti gaa fuula kanarra nu fidee jira jechuudha. Kanaaf gara fuula kanatti yeroo isin fidu fuula kanarraa akka isinitti mul'atutti welcome to the Fayidaa Residential Portal jee gara gadii kanatti maal jaa login kajaa'u kanaatu jira. Kanaaf waan kana login godhuudhaaf please enter your FCN or FAN number jechaa jira jechuudha. Kanaaf lakkoofsa FAN sanitti galchuu qabdan jechuudha bakka kanatti yookaan immoo faan nambarii kajaan san faayidaa alias number kajaaniin sanitti galchuu qabdanii keessa kanatti maal jaa enter 16 character FCN or FAN number jechaa jira. Kanaaf lakkoofsa FAN jedhamu san kan meeseejiidhaan silkii keessan irratti isiniif ergame san asitti galfachuu qabdan jechuudha. Lakkoofsa sana asitti galfachuu qabdanii anama lakkoofsa FAN sana asitti galfadheetiin san booda gara steepii itti aanutti deema. Kanaaf lakkoofsa FAN itti galfadheen jira. Lakkoofsa keessan erga haala kanaan itti galchitanii booda maal jettaniini proceed kajaa'u kanaatu jira gara gadii kana. Kanaaf proceed kajaa'u kanarra gattuqattan jechuudha. Gara steepiitti aanutti daruudhaaf maal gootanii proceed kajaa'u irra gattuqattanii haala kana yeroo isin irra gattuqattan verifying jechaa jira. Kanaaf gaa verifying jee maal jaa please enter OTP jaa jechuudha. OTP isin ergee jira. Passwordii one time password waan jedhamutu jira. Passwordii isiniif erga jechuudha. Kanaaf passwordii san itti galfachuu qabda jechuudha. Silkii keessan irra ilaaltanii amma passwordii na ergee jira. Passwordiin kun gaa normaalii daqiiqaa 3 ture jechuudha. Passwordii kana daqiiqaa 3 keessa yoo itti galchuu baattan itti deebitanii steepii kana jalarraa eegaluu qabdan malee expired ta'a jechuudha. Expired ta'a. Kanaaf daftanii daqiiqaa 3 keessa itti galchuu qabdanii. Ammaan tana passwordiin naaf ergamee jira 392647 erga haala kanaan itti galfattanii booda maal jettanii verify kajaa'u irra gattuqattan jechuudha. Kanaaf verifying jechaa jira. Haga inni verify isinii godhuu ni eeggattanii ergasii gara fuula kanaa isin fida jechuudha. Akkuma isinii mul'atu kanatti gaa fuula kanarraa jechuudha kan isin naashinaal ID keessan information isin jira dogongore information guyyaa galmootan yookaan immoo gaafa galmootan san dogongore
kan isin sirreeffachuu dandeessan fuula kanarraa jechuudha. Update demographic data ja'a jechuudha. Kan jalqabaa kuni akka lammaffaa correct demographic data ja'a. Faayidaan track request start ja'a yoo request qabaattan asiin track godhuu dandeessanii. Kan jalqabaa kun update demographic data kan jedhu kun duraan magaalaa tokko jiraachaa ture. Eegasii magaalaa sanarraa iddoo jireenyaa jijjiirratee bakka biraatti yoo galee namni san kanaaf iddoo jireenya isaa jijjiirrachuu qaba jechuudha namni san yookaan immoo iddoo jireenya isaa update godhachuu qaba jechuudha. Namoonni akkasii san update demographic data kan jedhu kana irraa gattuqachuudhaan sirreeffachuu ni danda'anii. Most probably wanti kun ejentoota biratti malee waan kophaatti yookaan immoo individually sirreessuu waan danda'amu natti hin fakkaanne jechuudha informationota akkasii san. Kan lammataa kun correct demographic data kan jedhu kun ammoo yoo maqaan keessan dogoggora qabaate yoo iddoon jireenyaa keessan dogoggora qubee qabaate yookaan immoo dogoggoroota biraa yoo qabaatan yoo sirriitti hin guutamin jechuudha iddoo kanaan sirreeffachuu dandeessanii jechuudha. Kan ittiin sirreeffattan kanaaf garaagarummaan isaa kana fakkaataa jechuudha. Inni kun yoo iddoo jijjiirrattan xiqqoo ID fi kana barbaada jechuudha dokumentii barbaada inni kun. Fakkeenyaaf namni duraan as ciroo jiraachaa ture tokko yoo Finfinnee dhaqee Finfinnee irraa gana ID qabalee baafachuu qaba jechuudha. ID qabalee erga achii baafatee booda biyya jijjiirrachuu isaa ID qabalee san upload godhuu qaba jechuudha. Haala saniin ragaa dhiyeeffateeti akkasitti sirreeffachuu danda'a jechuudha isa kanaan. Update demographic data kan jedhu kun. Correct kan jedhu kun ammoo maqaa fi wantoota tokko tokko sirreessuu waan ta'eef rakkoo akkasii hin qabu. Akkasumatti ammas dokumentii fi kanaan galchuun gaafatu jechuudha. Ammas update demographic data kan jedhu kun namichi jalqaba national ID keessan isin galmeessisan information keessan sirriitti galmeessee yookaan ammoo foormii jalqaba guuttanii namicha kennitaniitu jira. Foormii maqaa keessan guuttanii lakkoofsa bilbilaa guuttanii iddoo jireenyaa itti guuttanii namicha isin galmeessisanii kennitan saniitu jira. Foormii sanarratti dogoggorri yoo jiraachuu baate yookaan ammoo foormii sanarratti isin yeroo guuttan dogoggoruu baattanii namichi illee yeroo foormii keessan isinii guutu yookaan immoo yeroo gara kompiitaraatti isinii galchu dogoggoruu yoo baate haa ta'u garuu dogoggorri isin lameen alatti yoo uumame kan guutamudha jechuudha. Update demographic data kan jedhu kun. Haa ta'u garuu correct demographic data kan jedhu kun isin yeroo foormii guuttan jalqaba yeroo foormii guuttan iddoo jireenyaa maqaa keessan guuttanii yeroo namicha kompiitaratti isinii galchuu kennitan foormii san sirrii guuttanii erga namicha kennitanii namichi gara kompiitaraatti yeroo isinii galchu yookaan immoo namichi yeroo isin galmeessu dogoggoree yoo isinii galmeesse yookaan immoo maqaa keessan keessattuu dogoggoree yoo isinii galmeesse asitti sirreeffachuu dandeessanii jechuudha. Namichatti dogoggoree malee isin foormii jalqaba guuttanii sirrii guuttanii jechuudha haala kanaan asitti sirreeffachuu dandeessan jechuudha. Fakkeenyaaf sirreessuudhaaf maaliin godhaa asirraan gattuu qabda. Asirraan gattuu qabdu gara fuula kanaan na fidaa correct demographic data jaa. Kanaaf asirra instructionotaatu jira jechuudha. Ajaja jira. Ajaja tokko tokkotu jira jechuudha. Akkaataa isin itti guuttanii. Meesejii yoo ergisifachuu barbaaddan 97 kanaan ergisifachuu ni dandeessanii. Kanaaf kana fakkaata jechuudha. Akka isinitti mul'achaa jiru kanatti information isin sirreessuu dandeessan kana fakkaata jechuudha. Kanaaf information isin edit godhuu ni dandeessan jechuudha. Fuula kanarraa fakkeenyaaf demographic data jaa. Demographic data jaasittis kanaaf edit kan jedhu kanaatu jira. Edit gochuu barbaadan haala kanaan edit gochuu ni dandeessan jechuudha. Nationality fakkeenyaaf Itoophiyaan zeegnetiin gadi Itoophiyaadha. Guyyaa dhalootaatu jira, maqaatu jira, saalaatu jira, lakkoofsa bilbilaatu jira jechuudha. Kana sirreessuu barbaadan haala kanaan as sirreeffachuu ni dandeessanii. Akkasuma adreessa keessan sirreeffachuu ni dandeessan. Iddoo jireenya keessanii sirreeffachuu ni dandeessan jechuudha. Gara jalaa kanatti haaluma kanaani. Anamma maqaatu xiqqoo dogoggora qaba. Afaan Amaariffaatiin yeroo barreeffamu dogoggora qaba. Afaan Oromootiin Ingiliffaan maqaan sirriidha. Garuu afaan Amaariffaatiin sirriitti hin barreessine jechuudha. Kanaaf maqaa kana sirreessuu barbaade gara gadii kana yoo gad deemtan information hedduutu jira jechuudha. Proof of address ka jedhutu jira, proof of identity ka jedhutu jira, consent formiitu jira. Kanaaf consent formiin kun formii isin jalqaba guuttanii namicha kennitan sani. Formii isin jalqaba guuttanii namicha kennitan sani. Haala kanaan consent formii san laalachuu ni dandeessan. Nama fakkeenyaaf formii nan jalqaba guute tana fakkaatti. Kanaaf formiin jalqaba guute irratti dogoggora tokkollee hin qabu jechuudhaan. Dogoggora tokkollee hin qabu. Maqaa sirrumatti barreessee itti kennee namicha gara kompiitaraatti galchuu irratti jechuudha. Haa ta'u garuu namichi yeroo gara kompiitaraa galchu maqaa qubee takkanii dogoggoree jechuudha. Kanaaf isa sirreeffachuun barbaada jechuudhaan. Kanaaf gaa haalatti sirreessuun mee walumaan ka ilaallu ta'a jechuudha. Isa sirreeffachuudhaaf bakka tana dhuftaniiti gaa bakka iddoo sirreessuu barbaadan sana dhuftanii edit ka jedhu kana gattuqachuu qabdanii. Edit ka jedhu kana yeroo isin gattuqattan raayitii isinii godha. Yeroo haala kanaan raayitii isinii godhu sanboota sirreessuu ni dandeessan jechuudha. Haala kanaan yeroo isin gattuqattan amma isiniif sirraawaa jechuudha. Iddoo kana dhuftanii ana maqaa kana Umar ka jedhu kana Umawur godhe waan ta'eef jecha uu kana raaqiitiin Umar ka jedhu qofa dhiifadha. Haala kanaan Umar ka jedhu godhadheetiin jira jechuudha. Ergasii haala kanaan sirreeffadhee gisee edit bakka edit sana irratti gattuqattan haala kanaan edit ta'ee jira jechuudha. Kanaaf kan hin barbaade kanuma jechuudha. Isin yoo barbaadan lakkoofsa bilbilaa ta'uu danda'a. Iddoo jireenyaatis ta'uu danda'a. Kan isin sirreessuu barbaadanii iddoo jireenyaa ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf iddoon jireenyaa kana fakkaata. Kanaaf iddoo jireenyaa kana yoo sirreessuu barbaadan edit ka jedhu kana gattuqattanii sirreeffattanii jechuudha. Erga sirreessitanii booda waan sirreessitanii booda gara gadii kana akkuma isin mul'atu kanatti submit change ka jedhu kanaatu jira. Submit changes ka jedhu kanaatu jira. Kanaaf erguudhaaf waan sirreessitan san erguudhaaf maal gootanii submit changes ka jedhu kanarra gattuqattanii jechuudha. Kanaaf anamma maaliin godhaa? Submit changes ka jedhu kanarraan gattuqadhaa jechuudha. Are you sure you want to make this change? Ja dhugumaan haala kanaan sirreessuu barbaadan isin gaafata. You will not be able to request another change until the current one is processed. Ja
Kanaaf qaama ergitan kun hanga sirraa'utti jijjiirama biraa erguu hin dandeessan isin jechaa jira jechuudha. Waan tokko sirreessanii qaama sirreessitan kun hanga isin sirraa'utti kan biraa ganaa erguu hin dandeessan jechaa jira. Submit ka jawarraa hangattu gaddaa jechuudha. Submiting jechaa jira. Kanaaf success jee jira jechuudha. Your request submission was successful jee jira. Kanaaf gaala kanaan ergadheetiin jira jechuudha sirreeffadhee information kiyya. Ergattanii booda close ka jawu kana argattu qattanii haala kanaan gara fuula kanatti isin deebisa jechuudha. Kanaaf gaala kanaan information keessan kan akka sirraa'uu barbaaddan yookaan immoo isin jalaa dogongore national ID keessan haala kanaan sirreeffattanii national ID keessan fudhachuu ni dandeessaniin isiniin ja'a. Viidiyoon har'aan tanaa gaa kanuma fakkaatti akka waa irraa barattan abdii guutuun qaba. Kanaaf gaa chaanalli kun chaanala barumsa adda addaa irraa argattan waan ta'eef subscribe gochuu hin dagatinaa. Viidiyoo har'aa kana ammoo yoo jaalattan like gochuu hin dagatinaa isiniin jecha. Viidiyoo biraatiin yeroo itti aanu walitti deebinaa nagaatti.